Jirra jirtu kabajamtootaa fi daawwattoota keenya kan bultuun broadcasting service hordofaa jirtan hundi keessanuu hordoftoota amantaa musliimaa hundaan baga ayyaana Eid al-Fitriitiin isiniin ga'e warra baranaa kan baree garee nu haa godhu jecha sagantaa hudaa aadaa fi doodaa eegaluuf deema. Sagantaan hudaa aadaa fi doodaatiin iddoowwan seenaalee hortee ilmaan kushii fi kanneen birootis gola hunda keessa naannonnee isiniif dhiyeessuudhaaf kunoo takka jennee isin biraan ga'uudhaaf qophii xumurree jirra. Qophii hudaa aadaa fi doodaa arraan tanaatiin baha Oromiyaatti tan argamtu qubsuma Oromoota humbannaa kan waliin laallu ta'a. Sababni seenaa Oromoota humbannaa filanneefis waa malee miti. Bakka jaarmayni qeyyiroo ganamaa itti bu'uurfame, bakka korri lammaffaa baa'oo itti gaggeeffamee fi iddoo gootawwan qaqqaalii itti dhabnee fi iddoo jajjabaan diinaa itti daaraa ta'e waan ta'eef humbanna filanne. Dookumantarii mata dureen isaa Aniyya Jawuu wajjin turtii gaarii. Kanaafuu hanga dhuma sagantaa teenyaan hordofaan afeerraa teenya. Anaa wajjin xiqqoo jenneetu walitti deebina. Way asaboo gaarri nyaaphaa gaangeen saggaara tola qundee diilalti diina wayaan sabbooqa tola way carcar shimbirroon diinagaa wacaafaan torba tola sireen saddeeti tola qumbii onaan diyyatti qawwee qabeenya tola way keessummaa gosaan dhufaa marii qabeenya tola boo namnummaa waliin galle sabnummaa waliin galle ka marii waliin qabne Kichicha lammiiti yamee kamiin diinaan lolaayi. Dhalli namaa eefa gara ardii lafaa dhufe waggoota hedduu lakkoofseeti jira. Dhala namaa ardii lafarratti kalaqaman keessaa tokko hidda dhaloota warra Kuushotaati. Uummanni Kuush baay'inaan baha Afrikaatti argamus dhufaatiinsaa kaaba Afrikaa akka ta'e ragaaleen dachirratti argamanii fi ragaaleen hayyootaa ni mirkaneessan. Kuushonni kunis dhawaatuma babal'achaa dhufaniin kalaqaalee garaagaraa tan ardii lafaa irratti addunyaan ajaa'ibsiifattu hayyoonni dinqisiifatan tolchanii fakkeenya qarooma addunyaa akka ta'an wal nama hin gaafachiisu. Uummanni Oromootis qomoo warra Kuushotaa keessaa qomoo bal'aa fi beekamaadha. Baha Afrikaa keessatti baay'inaanis ta'e sirnaan hambaalee seenaa qabaachuunis ummata beekamuudha. Kuushoonni kun ummanni Oromoo sirna gadaa addunyaa fakkeenya ta'ee fi hundee dimokiraasii addunyaa ta'es qaban. Sirni gadaa warra Kuushotaa kun baha Afrikaa qofa osoo hin taane hamma kaaba Afrikaatis bulchaa akka turan ragaaleen hayyootaa gadi fageenyaan mirkaneessan. Siidaaleen hambaaleen sirni Kuushotaatti wal fakkaatu hedduun kaaba Afrikaattis ni argaman. Fakkeenyaaf siidaalee biyya Masri, siidaalee Aksum akkasumas bocaalee garaagaraa kan Nuubiyootaan hojjetamanii fi piraamidii biyya Masri kan magaalaa Qaahiraa keessatti argamachuudha. Hiddi dhaloota Oromoo bakka gurguddaa lamatti qoodama. Isaanis Oromoo Booranaatii fi Oromoo Bareentuuti. Qubsumti isaaniitis akkasii gadii kanaan adda bahee beekama. Oromiyaa gara dhiyaatiin warra Maccaa, Oromiyaa gara kibbaatiin Gujii fi Boorana, kibba bahaatiin Sikkoo Mandoo, gara jiddu galeessaatiin warra Tuulamaa, gara bahaatiin Ituu Humbannaa fi Afran Qallootu argama. Mee isaan kana fuula dura tokko tokkoon qabadheetiin dhufa. Arra seenaa gabaabduu Oromoota Humbannaa wajjin haa ilaallu. Oromoonni Humbannaa sababa amantaan Islaamaa gara Eeshiyaatiin dhufteef daldala keessatti, barnoota amantaa keessatti, qarooma biyyattiin gara bahaatiin argatte keessatti warra adda duree ta'anidha. Akkasumas warra Arabootaa fi Somaaliyoota wajjin daldaluudhaan beekaman. Kana malees Oromoonni Humbannaa hawaasummaadhaan jaalalaan hammatanii jiraachuu warra beekuu fi warra diinaaf hin jilbeeffanne lolee lolchiisuu beekuudha. Ummata aadaaf sirna qabu, khallafaaf lafee nagayaa qabu, wardiyyaa dachee Oromiyaatii fi bu'uureessitoota qabsoo bilisummaa Oromoodhaati. Humbannaa Bareentoo gosoota gurguddoo sadeen baha Oromiyaatti argaman keessaa isa tokko. Gosoonni sadeen kunis Murawwa, Humbannaa fi Qalloo jechuudhaan beekaman. Humbannaa Bareentoo akkuma Oromoota biroo sirna gadaa fi ona mataa isaa qaba. Onni Humbannaa kan yeroo ammaa godina Harargee Bahaa jaamee yaamamu kana keessatti argama. Godinni Harargee Bahaa walakkaan tokko ona Humbannaati. Onni Humbannaa kun yeroo hedduu ona Anniyyaa jechuunis ni beekama. Sababiin isaas Anniyya ilma Humbannaati. Akkuma Murawwa kurnanituu dhale
qalloo afran qalloo dhale humbannas torban anniyyaa dhale. Torban anniyyaa yeroo tokko tokko sadachaa fi kodheellee jechuunis ni yaamaman. Afran kodheellee biduu, aanna, kooyyee fi manca. Sadeen sadachaa baabboo, malkaa fi warra dambiiti. Torban anniyyaa jechuun isaan kana kan dardarri yeroo shaggooyyee taphatan anniyya torbumaa meettaan saddeetuma kudha lameen dhalaa jiraan abbeetuma jedhanii faarsan sun. Oromoonni humbannaa akkuma Oromoota biroo sirna gadaa kan humna raabaadorii jabaa qabu qabaachaa turan. Akkuma humni raabaadorii Oromoo sirna nama nyaataa Minilikiin cabe, sirni raabaadorii humbannaatis cabe. Abbaan gadaa sirni raabaadorii humbannaa irratti cabe abbaa gadaa humbannaa Roobaa Gaamooti. Akkuma Yaayaa Alisreetii fi Mucee Ahmad Mucee sirna gadaa ituu irratti gootummaadhaan maqaan isaanii barabaraan kaafaman, afran qalloo keessattis Bakar Waaree maqaan kaafama. Roobaa Gaamootis hayyuu fi gameessa anniyya qabdu keessaa tokkoo fi goota Oromoo kan yeroo mara maqaan isaa yaadatamudha. Ona humbannaa kana keessatti khabiirota gurguddoo maqaan isaanii fi abbootii gadaa gurguddoo wal faraqaadhaan ona kana geggeessaa sirna gadaatiin miidhagsanii dhalootarraa dhalootatti dabarsan raayiddotaa fi abbootii gadaa gurguddoon taligamaa ture onni humbannaa kun. Fakkeenyaaf kadhattoota rabbii kan gosti tun qabdu Baaburee Anniyyaa, Abbaa Jundaatii fi Abdullaa Muuminaa faadha. Warreen kadhaa rabbii kanaan beekaman jechuudha. Mirriga keessatti akkana jechuudhaan mirrigan. Anniyya kadhataa rabbiitti salphinan irraa dhabe, afran qalloo hundaa tarjaadha doynan keessaa dhabe, ituu hundaa waa beeka wallaalan keessaa dhabe, harrayyuu hundaa goota luynan keessaa dhabe, walloo hundaa bareeda fokkinan irraa dhabe. Akkana jechuudhaan waan gosti mata mataan ittiin beekamtu mirriga keessatti ibsatan. Kana qofa osoo hin taane hayyuu fi goota Oromoo fi Itoophiyaa bira kutee Afrikaa fi addunyaa ajaa'ibsiise mootii biyya Indiyaa kibbaa kan bulchaa ture Maalik Ambar qomoo warra humbannaa keessaa akka ta'e hayyoonni seenaa bareechanii ragaa bahan. Kana qofaa miti gootonni gameeyyiin hoggannii fi hayyoonni ona anniyyaa kana keessatti biqilan kan qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti wareegama qaqqaalii kafalaa turan kan akka Jaal Hordofaa, Jaal Ibsaa Dagaa, Magarsaa Bulee, Boonaa Dirree, Guutaa Halloo, Saanii Aadam, Filamaa Falmataa, Murataa Raammis, Baroodaa Boruu, Aanessoo Waaree, Katabee Mayyuu, Maatii Abdullaa Alloloo keessaa Dachaas Raammis, Dastuu Raammis, Caalaa Raammis warroottan kana akka fakkeenyatti fudhachuu ni dandeenya. Eefa sirni gadaa humbannaa cabeen boodas Oromoonni humbannaa diinaaf hin jilbeeffanne akkuma lola calii calanqoo irratti gumaacha guddaa godhaa turan sirna Haile Sillaasee fi Dargii keessattis wareegama hedduu qabsoo uummata Oromootiif gumaachuu keessatti qooda guddaa qaban. Yoo gootummaadhaa yeroo Ibsaa Dagaa maqaa dhahan wayyaaneen fincaan irratti fixuu hin oolle. Fakkeenyaaf gaafa san keessatti waraanni TPLF waan jee dubbatu keessaa osoo Ibsaa Dagaa lama ta'e osoo Raggaatu Roobaa dhiira taate waa lafa Oromiyaa gubbaa miilaan hin dhaabbanu jeniiti gootummaa isaa ragaa ba'an. Onni anniyyaa kun kan ittiin beekamu horsiisa loonii, gaala, re'ee, hoolaa fi lafa qonnaa albuuda uumaatiin badhaafamteen beekama. Oomishni isaan ittiin beekaman loos, bishingaa, boqqolloo, shankoora, kuduraa fi muduraaleedhaan tan badhaateedha. Laggeen bebbeekamoon onni kun qabu kan akka laga Raammis, kan bonaa ganna gogee hin beekne, laga Mojoo kan sirni gadaa irratti gaggeeffamuu fi mirriga hayyootaatiin hadiyoomee kan hin beekne, laga Gobeellee kan takkaa qabsoon gargar ba'ee hin beeknee fi laga Culul kan takkaa booree hin beekne faadhaan badhaafamtee argamti. Gaarreen gurguddoon ona humbannaa keessatti argamanii fi dahoo qabsaa'ota Oromoo ta'an kanneen akka gaara Booyiraa, gaara Jabbi Dhooyirii, gaara Sabroo, gaara Bubbee, gaara Meexxinnoo, gaara Dhoblee, gaara Toomaa, gaara Leencaa, gaara Bancii kan kana fakkaatan hedduudha. Akkasumatti gonni qabsaa'onni dahoo godhatanii diina haleelaa turan kanneen akka goda Abdoo, goda Haarunaa, goda Corooraa, goda Godoo fi kan kana fakkaatan akka fakkeenyatti kaasuu ni dandeenya. Oromoonni humbannaa kan sirna gadaa fi afoolaan badhaadheedha. Afoolonni ona anniyyaa keessatti beekaman kanneen akka shaggooyyee, heellee, helleemaa, dhiichisa, daddaayisa, faaruu loonii, darashii, shoofdoo, eela toohaa, geerarsa, mirriga, jeekara, dadisa, nagasaa fi kan kana fakkaatan faadha. Akka fakkeenyatti shaggooyyee yoo fudhanne anniyyachi gadii gaalli jilbaan ciise nattiin kaasii sheenaa waan hin duraan dhiise ija gizee daddarri hoguu wallisu.
Raammis irran deemaa dheebuna yaadini siifin leeylii deemaa sareen nan nyaatini tan saree dadanii qorraan nan waadini. Hoggaa kananiyyaa akkana jee yaa gaara mul'ataa laalanni mul'atta nagahee fudhadhu firmaansi dubbataa aja kana Franqallootis. Kanituutis gaalettiin gayyaate dhuggeen oddachaate morma kan kee jalaa kulkultaan hangaate ja'amas kana qofas miti. Ituu guddoon baabboo gaadullaan galalcha warra keenya hoottu damman siif xalalcha dammillee midhaanii raadaanii si galcha ajeetii gosa isaa faarsa. Onni anniyyaa afoola geerasaatiinis ni beekama fakkeenyaaf. Waysilaa gaarraniin kora gaarranii dagalee hin qabne waysilaa leeymaniin kora leeymanii damee hin qabne waysilaa dhaabbeetiin lola lubbuudhaan lama hin qabne. Je'ee hoggaa luni waywaatu Somayyoo dheekkaa mure dheekkamaaf hin dadhabe dheekkama cuuphee xiyyaa kan hin karaa dadhabe dabeessa firii mukaa doofaa firii mandaga duraan maafin si dadhabee. je'e goonne deebii gahaa deebiseefi mirriga waan gayala gamoo jowaar baataamee balleesse oromoon ayyuu qaba beekaa gaba qaciicaa lammiiti gantuu maqaa balleesse. Raamistu guutee ganna dooniin nu baaftu jirtu waabeetu guutee ganna dooniin nu baaftu jirtu hawaastu guutee ganna dooniin nu baaftu jirtu yoo walii galan male yoo wal dala deeman male qaciicaa lammiitiyya waa bilisummaan hin jirtu. Hoggaa kanun bannaa akkana jee kana Franqallootis akkana jechuudhaan mirriga. Gaarri mul'ataa duruu gaara deebi'ee waa gaaran ta'u diinni waalee duruu diida deebi'ee waa diidan ta'u sabni duraan bilisa qaciicaa lammiitiyya deebi'ee waa gabran ta'u. Kanituutis akkana jechuudhaan mirga lafa isaa maqaadhe. Gaaleettii gaaraa daba dhugonaan ni gadaba gowwaan hin beekne daba qaciicaa lammiitiyya karrimaaf jala daba. Akkana jechuudhaan mirgan wal jalaa fuudhanii sadeen baha Oromiyaadha. Afoola warra humbannootaa keessaa tokko Heelleedha. Faranjii adaadii yaa warraa karaa tolchu yaa warraa karaa tolchu hireesii qajeelcha michaallee siyaa tolchu nagayaan siyaa galchu. Mishingaa gammoojjira shuqultu malee noroorini bareedduun abbaa qabdi. Ija keessa laaltee goroorini. Asiin gadi cintaa baala raasa bontuu teenyaa tammuu dhiira saasa kottu bontuu fotoodhaan si haasa. Gosoota afoolaa hunda keessaa kananii ittiin beekamtu ammas jeekara. Jeekara keessattis akkana jechuudhaan beekaman yeroo hedduu baaburee nanni yasaa deena roojii baaburee nanni yasaa deena roojii waa waliin nu dhooyte ijoollee warra gammoojii aboonaas jidduu nagayaa baabureen kootu jee gaaf tokko baaburee anniyyaa hoggu saadee arroojiitii fi isa namni jidduu seenee waliin dha'u. Kana qofas miti duraanuu madaan qabaa nan dhayin godaannisaa duraanuu madaan qaba nan dhayin godaannisaa asiin aduun abbaatiin irra dhaabi gaaddisa. Hoggaa takka jeekare kan biraatis halgadda hooyyeen bulee eda gungummiin bulee halgadda hooyyeen bulee eda gungummiin bulee eenyumaan na elmata yaa habiiba rabbii sagaliin birrii bulee. Ja jimaan sitti baalaa natti dalluu gaalaa jimaan sitti baalaa natti dalluu gaalaa mee waan jimaan ja'u qameetiin laalaa. Khabiir Abdullaa Muuminaatis akkana jeetii deebiseef. Afoola tohaa eelaa keessaayis muraasni isa kana. Akka algee laga dhuugoo siituu mayree ol qajeele heejan heeham adilee koo adilawwee goromsi kee bitee qawwee heeham heeham. Afoola keessaa darasii muraasas yoo laallee isaasii gadii kana. Deemsi dubraa suuta qooqni dubraa laayyoodha takkii hammaatte malee yaaboo hunoo haati dubraa ayyoodha. Hoggaa hunjee hunis Aminaa culudduute maantu ibroo dallaalaa dalagaa diddaa malee dhiira teenya eenyu nyaata wallaalaa. Fayyaaday honni humbannaa baddaa fi badda daree hamma tokko baatus irra caalaan isaa lafa gammoojjiitiin beekama. Honni humbannaa kun akka durattii fi akka ammattis onni isa daangessu kaabaan Afranqalloo kibbaan Sikkoo Mandoo fi Ogaaden bahaan Somaalee fi Afranqalloo dhihaan Oromoota ituutiin marfamtee argamti. Oromoonni humbannaa kun akkuma Oromoota biroo sirna gadaa fi oona mataa isaanii qaban iddoon teessuma manbultii sirna gadaa isaaniitis laga Mojooti. Sirni gadaa humbannaa kun
sirna gadaa Oromootu wajjin walitti hidhamiinsaa fi walitti dhufeenya jabaa kan qaban barreessitoonni seenaa ragaa bahan. Lafti humbannaatuun lafa albuuda uumaatiin badhaatee fi laga gumaacha qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti seenaa hin dagatamne qabduudha. Iddoowwan onaaniyyaa keessatti gootowwan Oromoo diinatti kufisaa fi kufaa turan ta'ii yeroo ammaa asxaa taatee yaadatamtu bakkoota akka Gobeelle, Cabbii, Raammis, Gowgow, Qumbii, Minoo, Hora Halloo, Roqaayaa Shixxayyaar, Ciraa Xaahaa, Gooroo Abbuu, Baarrinko, Daloo, Dheeysa, Haroo Gurraattii, Seelaa Jaajoo, Gaara Moor'ee, Bareeda Leencaa, Malkaa Amaaraa, Haranaachaa, Raaree Qilee, Gaara Leencaa, Mayyuu Mulluqqee, Huusee, Burqaa Tirtiraa, Gooroo Gobbaa, Halaalaa, Baaltii Gobayyaa fi kanneen malees hedduudha. Hanga muraasa maqaa dhooyne malee lafti aniyyaa tallolli irratti hin ta'in hin jirtu. Gobeelle maqaa dhooynaan sammuu Oromootaa hunda keessatti bilisummaatu barreeffama. Sababni isaa Gobeelle bakka tuutni qeeroon ganamaa dura itti bu'uureffamee fi korri guddaan ABO lammaffaan itti gaggeeffamedha. Gobeelle jechuun dahoo fi mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo tan jalqabaati. Kana malees bakka qabsaa'onni gameeyyiin Oromoon qabdu keessatti leenjifamee fi lafeen gootowwan kumaatamaa keessatti cabxe. Gootowwanii fi hooggantoota gurguddaan onoon bannaa kana keessatti dhabne keessaa muraasni isaanii kanneen asii gadii kan Leencoo Elemoo, Jiibsaa Ciibsaa, Addeessaa Waaqoo, Turee Willoo, Odaa Milkii, Sadoo Boruu, Ayyaantuu Dagaa, Jaakamaa Milkii, Burisoo Boruu, Lalisee Nadhii, Muhammad Tukkee, Gaaddisaa Roobaa, Abbaa Biyyaa, Guusaa Warraayisaa, Ibsaa Dhaabaa, Caccabsaa Leencoo fi kanneen onaniyyaa kana keessatti lafeen isaanii cabte himee fixuu hin dandayu. Lafti anniyyaa tan dhiiga bilisummaa Oromootiin hallamte lafee goota kumaatamaa garaachatti baadhatte dudda isiirratti hayyoota gameeyyii fi gootota kumaatama Oromoof gumaachite. Oromoonni humbannaa kan qabsoo bilisummaa Oromootiif cinaachaa fi lafee duddaa ta'anii asafan nama dhiisii loon re'ee fi gaalli isaaniitu qabsoo bilisummaa Oromootiif gumaacha guddaa taphate. Har'a immoo yeroo uummanni Oromoo qabsoo bara dheeraa booda jijjiirama ragaa jirutti onni anniyyaa kan dilana seenaa qabu kun dagatamuun isaa nama gaddisiisa. Oromoonni humbannaa gaafa dhabaa garaa isaanii hidhatanii qabsaa'ota wajjin mararree nyaachaa gaafa qaban itittuu wajjin dhunachaa qabeenya qofa osoo hin taane ilmaan isaaniitis qabsoodhaaf gumaachaa boba'aa qabsoo ta'anii seenaa hogguu hin dagatamne qubeessa dahabaatiin galmee Oromoo irratti barreessan. Gabaabsinee yoo kan kaafnu taate hawwan anniyyaa yoo hudhaan gara magaalaa deeman qabanii yoo gaafatan hurnan keessaa 7 hamma 8 tan abbaan mana isaanii qabsorratti irraa wareegamedha. Manguddootaa fi damiinota gurguddoo humbannaa kanneen cabaraa baadoorii booda bulchaa turan Sharuuf Dheeree fi Haaji Bushraa Annaafaadha warreen gootummaanis hayyummaanis gamnummaanis beekaman. Qabsaawaan Oromoo fi hayyudureen adda bilisummaa Oromoo duraanii Jaal Galaasaa Dilboo daawwannaa onaniyyaa keessatti dhiyootan gaggeessaniin arjummaa gootummaa fi hayyummaa isaanii ragaa bahan. Haati Hambisaa Soolee fi kanneen biroo heddulleen yeroo Jaal Galaasaa dubbisuuf dhufanitti akka waan ilmaan isaanii ijaan arganitti Jaal Galaasaa bobooyuun irratti gaggabanii dubbisan. Onni anniyyaa gootota kumaatama biqilchite. Isaan keessaa har'aan tana hangafa qabsoo bilisummaa Oromootii fi qabsoo bilisummaa Oromoodhaa Elemoo Qilxurraa kan harkatti fudhate seenaa Jaal Hordofaadhaa isinii ibsina. Onni anniyyaa gootota kumaatama biqilchaa turte. Lafti akka namaatti ni yaadan lafa. As immoo yaaduudhaa fi sababa hedduu qabna. Sababa guddaan nuti qabnu keessaa ilmaan isin keessaa bahan shamarran dargaggeessa maanguddoo ayyoota hedduutu maqaa qabsoo kanaan wareegaman. Maqaa qabsoo kanaatiinis lubbuu isaanii jijjiirraa hin qabne dabarsanii iftuu har'a arginu kana akka arginu warra gumaacha keessaa jiru jechaadha. Kanaaf hundi keenya iyyuu yeroo gabaabduudhaaf kaanee warra wareegameef wanti wareegamtaniif hin banne akeeknis hin dhaabbattanis ammayyuu Oromiyaa hunda waliin geesse saba Oromoo hunda sochoosaa jirtii haa jennuuni yaadannoo haa goonuuf.
Galatoma. Yaadannoon gochaa jirru kana dhiyoo kana guyyaa gootota Oromiyaa guutuu keessatti kabajan. Isin yoo beekuu baattan abbootiin keessan maatiin keessan ni beeku. Guyyaa goototaa jennu kana lafa xiqqoo ishee Oromiyaa hedduu irraa fagoo taate keessatti lafuma kana keessatti kabajaa turre. Yaadataas turre. Aannan isin nuu dhiyeessitaniin, hashara guduunfatanii nuu ergitaniin, shummoo bishingaa isaatti tofteen illee walii wajjin teenye akka yaadannu nu gootan galata guddaa qabdu jecha. Galatni kun kiyya qofaa itoo hin ta'in kan Oromoo maraati. Kan ilmaan Oromiyaa goleelee hunda keessa jiraniiti. Kuni dhugaadha. Qaanqee naannoo kanatti qabattetu wajiija guddaa taatee Oromiyaa hunda waliin geesse. Oromiyaa hunda waliin ga'uu miti. Warra kaaniifuu haftee qilleensa jijjiiramaa amma arginu kana fiduu irratti gumaachee jechaadha. Akkuma yaadattanitti bara 74tti Elemoo Qilxuu murna isaa wajjin qabsoo hidhannoo jalqabe. Maqaa adda bilisummaa Oromootiin qabsoo hidhannoo ka jalqabaa ta'uu isaatiin gootonni gaafas of kennanii kophaa isaanii bobba'an sun hin milkoofne. Haa ta'uuti seenaan nu jajjabeessee qabsootti nu seensise Oromoota hunda har'a sochoosee milkii adda addaatiif milkii gonfachiisaa jiru raawwatanii darban. Hundarra kan nama ajaa'ibsiisu yeroo addana dhufu qawween waraana Elemoo Qilxuurraa hafte kilaash dachaa lama gidaaniyyaa kanatti argamte. Nama maqaan isaa Hordofaa yookaan Anniyyicha Collee jedhutu kaabii isaa keessatti qawweelee lamaan kana gubbaa carcarii fudee diida kanatti kaabii keessa dhokse. Dhoksee jiraachisee yeroo qabsoon hidhannoo marsaa lammaffaa jaarraa abbaa gadaatiin jalqabamu hidhannoo waan hin qabneef qawwee lamaan sana mul'is gadaa har'an wajjin hin jiru dhufee anni hordofaa yeroo gaafatu hordofaan qawwee sana lamaan gabaaseef. Onni aaniyyaa gootota kumaatama biqilchaa turte isaan keessaa jaala tokko seenaa gabaabsee isinii maqaa dha'uu barbaada. Maqaan isaa Hordofaa Ahmadi. Hordofaan maqaan dhaloota isaa Siraaj Ahmad Ibrahim jedhama. Hordofaan kan dhalate godina Harargee Bahaa Goloodaa bakka Gawgawu jedhamutti abbaa isaa Ahmad Ibrahimii fi harmee isaa Faaxumaa Adam Abdullaa irraa bara 1950 takka dhalate. Jaalli kun maqaa Hordofaa Ahmad jedhamuun cinattis maqaa Collee Aaniyyaa jedhamuunis ni beekama. Jaalli kun maatii horsiisee bulaa irraa waan dhalateef horii tiisaa guddate. Kana boodas Quraana Islaamaa naannoo Haramayaa fi Dirree Dhawatti barachaa ture. Cunqursaa fi roorroon Habashaan saba Oromoo irratti raawwate hammaachurraa kan ka'e barnoota isaa addaan kutee bara 1969tti gara Somaaliyaa imaluudhaan magaalaa Magdishoo keessatti sooressa jaarraa abbaa gadaa fi waahillan isaa waliin nama adda bilisummaa Oromoo hundeessuu keessatti qooda fudhate keessaa nama tokko ture. Jaal Hordofaa Ahmad leenjii waraanummaa fudhachuudhaan komaandoo ta'ee Somaaliyaa keessatti eebbifame. Kana booda bara 1973tti yeroo Elemoo Qilxuu biyya seene innis karaa Somaaliyaatiin nama 4 fudhatee waraana Elemootti makame. Bara 1974 Carcarxirroo keessatti dhukaasa jalqabaa loltoota waraana mootummaa Haile Sillaasee waliin godhameen loltoota diinaa kan mulaatuu taganyiin hoogganamu irraa nama hedduu galaafachuun injifannoo coloqaa galmeessuun loltoota diinaa naasisan. Waraanni nafxanyaa kun haaloo bahuudhaaf humna dabalatee yeroo lammaffaaf lola labsameen waraanni Elemoo akka malee miidhame. Goonni goota caalu leencii Jabarbadaa Jaal Elemoonis guyyaan isaa geenyaan loluma kanarratti wareegame. Kanneen wareegaman hedduudha. Isaan keessaa Hundee Carcar yookaan
Ahmad Taqii Sheekh Umar Rashiid faanis guyyaa san wareegaman. Jaal hordofaa Ahmadii fi jaal Elemoo Qilxuu jaallawwan qabsoo keessatti amanamummaa fi abdii guddaa walirraa qabaniif Elemoo yeroo dhawamee madaawe galmee isaa jaal hordofaa Ahmaditti kenne. Lola xirroo kanarratti jaal hordofaanis bakka sadii rasaasa diinaatiin rukutamee madaawe. Walumaa galatti waraanni Elemoo Qilxuutiin hoogganamu kun loluma kanaan kuun wareegamee kan hafes gargar bittinnaa'uuf dirqaman. Jaal hordofaanis qawwee jaal Elemoon irraa wareegame takkaa fi dokumentii Elemoo Qilxuu dabalatee hidhannoo isaa guutuu waliin ona ituu diida bookee bakka 27 jaamtutti galuun qawwee lamaa fi dokumentii dhaabaa awwaale. Innis kana booda gara fuudhee bultii jaarutti seene. Bultii jaaree jireenya isaa jiraachaa osoo jiruu waahillee Elemoo Qilxuu sooressi jaarraa abbaa gadaa bara 1970tti Somaaliyaatti erga hidhameen booda onkololeessa 24 bara 1975tti hidhaa bahe. Sooressi jaarraa abbaa gadaa baruma kana keessa akkuma hidhaa baheen hayyoota Oromoo Haji Bushiraa fi Ahmad Haadii waliin wal qunnamanii aanaa Gola Odaa bakka gaara Moyixinnoo jaamtutti manguddoo Oromoo nama 7 yaammatan. Erga manguddoota kanaa wal arganii marii dheertuu adeemsaniin booda murtee gurguddoo dabarsan. Murtoon tunis qabsoo hidhannoo geggeessuu qabna kan jedhu ture. Kana irrattis walii galan. Kanumaan wal qabatee qawwee lamaa fi dokumentii Elemoo Qilxuu tan jaal hordofaan jabeesse san baasanii sooressa jaarraa abbaa gadaatiif akka kennamtu murteessan. Teessumti sun walgahii guyyaa 15 baatii 3 bara 1975 kan eegalamte yoo ta'u baruma kana guyyaa 15 baatii 6 bara 1975tti waliigalteedhaan xumuratan. Hayyoonni walgahii sanirratti hirmaatan maqaan isaanii akka armaan gadii kanatti isiniif dhiyaata. Ahmad Ibrahim Jaldoo Araarsaa, Adam Abdullah Shaanqee, Muhammad Adam Abdullah, Yaasiin Usmaan Cirriquu, Maadii Said Ibrahim, Ahmad Muhammad Ibrahim, Kadir Ali Ildi, Sali Abdullah Hallo, Adam Saide, Ibrahim Isa, Ahmad Ibrahim Isa, Muhammad Saide, Abdul Qadir Adam Ahmad, Sheikh Ibrahim Abdulle, Muhammad Sulaiman, Muhammad Umar Qattiso, Muhammad Ibro Urrunji, Haji Muhammad Arab, Sheikh Barkalle Abba Junda, Rabi Goso, Muhammad Umar Bule, Sayyim Muhammad Aruf, Tukke Hasan Badaso, Muhammad Tukke Hasan, Sheikh Ali Muhammad Said, Sheikh Muhammad Arif, Sheikh Mukhtar Bakar, Haji Muhammad Ibrahim, Sheikh Muhammad Nur, Sheikh Abdul Wadud Sayyid Amin, Yohan Talilesa Gumbi, Jamal Abdul Karim, Dr. Sufyan, Abu Bakar Tayyar, Amin Goso, Ibri Said Oborrafi, kan kana fakkaatan hedduu turatti hirmaate. Kana booda jaal hordofaa Ahmad dabballee dhaabatee yeroo muraasaaf hojjechaa ture. Osuma kanaan jiru yeroo lammaffaaf qabsoo sooressa jaarraa abbaa gadaatiin hoogganamtutti bara 1989 makamuudhaan dirqama dhaabaa bahaa ture. Abbaa Sayiliitis ta'ee lolchiisaati ture. Osuma kanaan jiru hooggantoota dhaabaatiin waliin mari'atee namticha Elemoo Qilxuu ajjeesan jiraachuu isaa waan beekuuf iddoo inni jirutti barbaadeen gumaa waahila koo Elemoo Qilxuu baasa je'ee dhaaban mari'ate. Dhaabnis nama 5 kumaandoo kenneefii gaggeessan. Kana booda jaalli kun namticha Elemoo Qilxuu ajjeesan Harargee lixaa Galamsoo keessatti ajjeesan. Ergasii gammachuudhaan dhiichisaa deemanii carcar xirroo bakka waahilli isaa Elemoo Qilxuu itti wareegametti bara 1996 lola waraana IFLO fi adda bilisummaa Oromoo jitutti godhameen wareegame. Jaalli kun abbaa ilmaan 7 waggaa ta'u dhiira 2 fi dubartii 5 qaba ture. Jaal hordofaa Ahmad kan jannataa Rabbi haa godhu qabsaa'onni kufaa qabsoon itti fufa. Qopheessan Mucee Ahmad Mucee. Dokumentari kanarraa waa hedduu akka barattan abdii qabna. BBS sagalee keessan share, subscribe, like nuuf godhuu hin dagatinaa. Torbaan sagantaa biraatiin yookaan immoo seenaalee biraatiin hanga walitti deebinutti nagayaan nuuf tura.